Yoo dhuguma na jaallatti yeroo jalqabaatiif dhalaadhaan fide salphatte namni jammaa maal jalqaba isii fide ana bar miidiyaa kana anatu fammasiise. Yoo dhuguma na jaallatti akka afaanin jettu sana garaan kee yaadate bara arsii akkan barbaadu durbeettaati. Naa kenni kun. Hin dandeettu kaa mucaan istaayilii badaa barsiisee bara. Ina rabbi si haqa jechuudha. Video Mubarak Rabbi si haqa jechuudha. No. Ani waan istaan sinuuf wallaati miskiina. Amma mucaan waraabeetuun akka badaa barsiise akkasitti hin dandeettu yeroo illee hin qabdu. Omar rakkoon qabu dalagaati hunda dhiisee isii qofa kunuunsaa tiriit godhaa jette. No problem. Angkalen saya usir tindak gaya mi mangkesti tiga jenan. Wata kena tindak gaya muasli je nanti tersirki rafu itu mah Dubai syagona pizza. Kalas nakin. Aduh tu Dubai. Dubartii kana dhiira waan jedhamu namantu. Dubartii jabduu taate akka simbultii laata tumbeka. Wallahi. Seenaa galmeessu qabdammaa isii fuute. Kalas naafiti. Kaleessa digdama namoota deemte jedhani. Kaleessa digdama namoota deemte jedhani. Har'a 10 namoota. Leencaan fiddu kaa adira koo kee leenca kennuu diddeeba. Warabbal kaabaa isa kaleessaatu wajjin leenca 2 fidaan. 10 namoonnaan. Nama kuma afurtu si jala jira ana bira nama kuma 900 si jira. Innufa naati faamiliin kennufaati. Wallahi leenca 2 kennita. Wallahi leenca 2 kenna garuu ati immoo yoo mu'amte 10 keessaa tokkoon si mu'adhe 0-0. Qabduun jedhu adda. Jiro follow goote makkiyaa arsii follow goote tasirba gootee tan kun siyaasa miti. Jiro reefiti karatu. Wallahi dah ekolu. Harkan kita ini bagai ekolu wallahi dah dihidupi. Ini bagai ekolu wallahi harkan kita udah ramai. Jiro. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam. Benar selpin ibu yang kamu. Kati karatu dah ada duranu sih be kamar dah serenti oleh baratin terus ayu kati wano dah ada imbe kamar. Wallahi dokter nak jadi. Silvi mucha to kau nuni to kau wai kamar kah kan ayu. Babure mo. Babure. Sharmu tak itu lama nu jual sudi ke? Lah kati tu tu benar aku mungkin kan garang kia tidak. Itu dah boleh dikamu. Ada ke babure. Biar kali orang apa macam. Anzi babure nak kesi alkan kutu karena dah pusar kerja mati kerana syakal. Ani kerana cuma kerana Daniel Sawak ni nak Rabbi kuno Rabbi narga. Ini nak kerana mati siapa bisil ale bona kene je ningkir mana je. Ayah Rabbu kerana. Boy. Kasih je. Video untuk komulam. Bego ni toko cuma begini le. Kada ikala mahu ya kasih dua bahasa Farsansu le kasih tinggal ni. Balik bega bang kuno orang mana wajib topo Facebook kumar tikan ada dokter di mana kan. Awalnya biaya rutin. Inam bimne malam kasih darah muka. Muka tidak masuk kerana cala orang mau makan tu orang di rumah jette wallah namni orang kanan tu buat. Baru fitani jar semua. Akam gote. Injak dah mohon nak kana. Anak mo orang bona rabili setate irti. Namni kum nafuri di bawah ni ada caya yusun. Aci turte tile ku banjong gote di antara fakat. Muka tino problem jette war adi no ma mas fai di fino jette. Uko anile anam berabina salpisuf. Saati walik aja lebo. Kaisi cala beretul le ima kerana apa? Kaisi cala fokusul le ima kerana. Lah itu le beredu. Uko beredu dan salale taswa korda juga bodoh itu semua sana. Beredi, anu yu lale. Laltani dokter. Nani lala. Malu kono re ija kau nawa itu lala oltan. Alhamdulillah. Wah merafu. Ani wansan akka waran gabbase mal jadi namni garin komenti nama amasi sundan dah. Tila garing gurat tidak isi mah gurat aja sulit. Hah? Wajib itu. Wallahi billah wajib betul. Asal TV di luar bakawi. Lama jiran le ya. Taga wono ta kana kar reta video torba jalabate mubarak hui reta Dubai tak sabon. Mubarak jena ya de mubarak ref ol galuf. Tayar ke naji tay. Wana dumesa sangen. Gifti kan na.
رب الكعبة جبتي دوبيتا سكين Hin bareedda jira. Koomentii iyyuu barreessaa ture. achi jala biyattiin niitoorkii qabdu mubaarakin galchaa jettekkatti waa maraaf Neetworkiin qabdu mucattiin. akka jetti niitoorkiin qabu jetti Maal ta'e neetworkiin jala? Samira matee san tana rakkadhe maal qaba obboleetti jedhee dhiisee Samira Qoy mucattii tana akka gaafa isiin awwala dhufteetiin na wajjin geemii taphatteeti ijoolleen itti duulaa turte. Mucattiin duraan jaarsa qabdi maaliif akkatti itti duulamu? jettiin biyyaa bultii qabdi na fakkaate akkaawwantii si waliin giiftii taphattu san illee harkaa fuudhanii bar gurbama karaa harkaa fudhate na fakkaate Maaliif itti duulan akkatti garuu isii? waa baay'ee jiran waan nu ganna hin aslaama miidiyaa irratti waan baay'ee Ijoollee sagureetti itti duula. hin beeku ani wallahi Saguree isiin. arsii malee saguree ta'uu hin beeku Samira beeka ijoollee isaati Samiraan ta'e namoo. Samiraan ta'e hin beekti walii dawwalanii Qarsaa jedhan. Qarsaa muunessaa moo? ijoollee qabdi akoominti Eega qarsaa taate ijoolleen saguree maa itti duultire? no sagure hin beeku ani maa namni waa biyya qaba ane doktora namni badaa waa biyya qaba anallee ta'u waa biyya qaba waa namni akkuma dhufeer turu No. Akkuma isiin dhuftee guyyaa tokko na wajjin haasawtee baariyaanii baatee namni guutuun itti duulaa ture. ijoollee qabdi hin beeku ani eessa namni beektan barreessaa fe'e jalatti waan ijoollee gaafataa hin jiru biyyi isii eessaa gaafataa namoonni doktorri muunessaa Daa'ima lama qabdi jedhan kuno. Maal rakkoo qabaree kuranuu haa qabaattu bakka inni kabiyyaa ijoollee haa guddisu. Isiin fataa haa jettu. innaan illaahi waa maraafu jala baane alhamdulillahi Jaarsi Maammadoon biyya taa'ee jaartii biyya alaa ergatu akka harree kireeffate waan ta'eef ka biyya isii wajjin jirtu bira jiru ijaasaa buufateetti wannoo jechuun mucattii bareedu takka ergate bu'i. Wallahi Entah wana kana wanti di ko wan jazba fi dani foto of duba getani mali ra getani wanti di ko wan wani ndalagi na bannatan gabbai na marrab sebba fe tirangati jagna no kim media ratti wana kana fi dedi ni posting godin jazbannat no dubartiin takka sibira dufte dubartii takka waamte mazraa keessa si fidde waytaati wana kana fuute dubartii of bira fidde akka bira teete video irraa waraabdu wallahi ladii waan namarraa eegamu miti kun jazbinnataa bar ilmoo shamaraatii been taaliin isii eegamtu qaba faamiliin isii gandi isii guutuu rakkamta wayita waa wayii miidiyaa kanarra gabbaasuu barbaadan yaadaa seeraan wallahi gaqqabaatiin yaada jazbaan ta'in gaqqabi yaadi hoolaan ta'in gisii takka takka sammuu keechi bal'isi yaadi isii miti warri isii akkamtaa gandi biyyaa akkamtaa jedhiitiin waan akkanaa kana gaqqabaa yaada dammoo jazbaadhan keenya barumsa irraa fudhadhaa calliitiin mana madaamii taa'ii dalagadhu hin deemin dhiira bira hin janajjanin hin dhaqin yoo si fuudhe karaa halaalaatiin nikaa si hidhatee si haa fuudhu yoo isinitti man hin dhageetan bataam nama moddaate yoo dhugaarsutti hin makiitan takkaa heloolee waliin jenneen beenu ግን miidiyaa kanarra tolti haasoo inni isii viidiyoo isii dalu dasna jedha si galee garuu jechuudha osoo beekuun iyyuu baadhee garaa na nyaatti maaliifi ilmoon dhiiraa tokko iftuu nuuraa fuudhee baaliyyoon of bira fidee yoo viidiyoo irraa waraabee gadi dhiise mee maal argatan iftuu nuuraa tana hookai godhe maal argata mee maaltu naa dabalama gaayis wanni naa dabalamu jira wanni narraa irratu jira moo wanni naa dabalamu hin jira hin jira hin jiru kanaafuu jazbinnata kana of keessaa balleessaa Sile, wana kana ti famous ita nan jirina. Enu to kana gode jiran. Gode bakka ta Allah geeru mate. Karu jireenya mucatti, jireenya family isa.
isiittu akkas ta'e malee shamara mara saalfatee baradha. Sini galee dubartii mara saalfataa bara. Isin ammoo yoo asiin isitti naqan asiin isin keessa yaa. Rakkoon keessa nadhootti nallee rakkoon keessa maali? Shanaafattee kana ruusa duudee maraataa reeti. Qinqanaamtitti. Hudduu ta'e walii qabadhu taa'i. Kana ruusa ofin nayitee ispoortii dhalee kan nama gabbayi. Sawaa qabaa battee kaata fiigaa birreeti. Gabbayi ispoortii dhalee. Salaata nyaadhu. Nu rakkatee wajjii wanni jennaa isin dammoo wala bataa miti nama aarsitanii. Dubbadhu Imraan. Wallahi baaliyoo kenna waan gaariidha saartanii haasoo inni dadhabne beeta amma ifanne callifne iyyuu nu galgala naasoo ganama oomantaani aybaya ummata kanatti himuurra beeta dhagaa gurraacha fincaa'oo yaabbo wallahi laazim kanaaf xiqqoo bakka caacata wayii jirallee natti hin tolle haasa'uun sima dhageeffadha baabaa kee manuma keessa taa'ee namni haasa'u. Ni fodho gaadha jii malee. Maal jette Ismaa'eel? Gattutukaa fooloo. Bannaa fooloo maal goota bannaa fooloo miti wallaahi billaahi ana abbeeta fakkeenyaaf namni saalee wayita asirratti shamara qalla dhugnaamin waa jedhu kana shamara wanni gootaa miti shamara hin miidhina wallaahi turuu adallahu ilmoo shamaraa takka miidhina miidiyaa kana gubbatti waan zamanni irra taree zamanni irraa fagaate wayii jechuudha waan wanni beemasii meeqaa gadi bahee jedhe ilmoo dubartii of bira fiddanii akkasii goyinaa. Rabbi dhiira donqooroo afoo isin buusin malee wallaahi harka isin hin buusin wallaahi donqooroodha malee kan isaa waan akkana akkamitti dalaga namni daara soobbuleettii qabu isaa. Yaani maaltu nu kolbisiise beekta? Imraan malee dhiirri takkas dargamu. Jaa darraa fuudhi malee jararraa wallaahi billaahi. Yaa mujattiin amma maraachitanii hospitaala jirti homaa jedhanii. Ila hospitaala seentee? Sila bannaa namni akkamitti rifanni bannaa bar. Wallaahi billaahi garaa nama nyaataa bar. Jechiin tun nagalchitti maaliin beekoon. Dubbaddaa chiikonni yaada keessan ba'a wallaahi. Iftuu nuuraa ilaala. Meeqa aktiivistii takkaatitti akka nama seenaa dhugaan kaayiroo keessa dabarsee tokkootitti amma biyya Jarman keessa jiraatta. Wallaahi dhaamsaati shamarree dhaamtu jechuun lakke. Marti keessan mee waan akkamii yeroo fiilingiin keessan fiilingii akkamii wayitaa ilmoo shamaraa irratti wanti akkanaa kun raawwatamu. Si galee? Akkamitti maal yaadadhe marti keessa mee of taasisa baay'ee takka gaddeebi'a. Jechuun mataa keessa of laalame. Marti keetu taa'itu waan of taasisa dhiira ta'e dhalaa ta'e. Maaliyyoo. Tokkoffaa dur wayita ummanni waan barin wayita social meediyaan akkanatti hin babal'atin wayita tiktokiin akkanatti hin babal'atin warroonni diaspooraa shamarran sobanii waan tokko raawwachuu danda'an gochuu danda'an yookaan ijoolleen biyya Arabaa haa taatu waan tokko gochuu danda'e. Yeroo amma social meediyaan baay'ate kan namni sagalee kee waraabu ka barreeffama kee namni ol baasu qaama keetii miti qaamni adda jechuun qaama addaati. Barreeffama ati barreessite namni ol baasu jechuun nama san birayyuu deemtee dhaquu barte wanni kun nama mudataa akkamitti hin barre dirqama barachuun osuma beektuuti bar arra kaameraa mana keessaa miti nam tokko arra mobaayila 2-3 qaba tokko achi kaayee si waraabaa tokko asii si wajjin haasaa asii waa si wajjin dalagaa kaameraan gubbarra jira an akka mataa kiyyaatti isiin ilma dubartiiti intala dubartiiti dogongoruu dandeessi wallaaluu dandeessi garuu inni ilma dhiiraa ta'ee intala dubartii irratti waan akkasii hojjechuun baay'ee nama gaddisiisa. Maaliifi haati isa dhaltes dubartiidha ka wajjin dhalates obboleettiidha osoo namni obboleettii isaa irratti akkas raawwate maaltu itti dhaga'ama akkam ta'a.
Garuu shamarran keenna of eeggadhaa. Gaafa deemtanillee tokkoffaa namni kun nama akkamiiti? Namni isin bira deemtan kun nama maaliiti? Nama dhugaa amantummaa qabu namni kun. Garaa keetu wallaala feexootu dhuyda. Garaa kee kanayyuu maaltu akka keessa jiru hin beektu. Nama kanallee addaan baafadha. Namni kun durriyyee taa'eefi miti durriyyee taa'eef akkasiin godhu. Si galee indom durriyyeen akkas naman gootuyyuu durriyyee waan hin taane dalayduyyuu. Ammallee ijoolleen teene nama akkamii sodaatti beektaa? Nama beekamtii social media irratti qabu sodaatti. Namni beekamtii social media irratti qabu osoo ati qaama kee qullaa akka dhalatteen itti ergite yookaan bira dhaabattee cuubaafattee gas hin baasu. Siif osoo hin taane ufii isaatiif. Ijoollee amma beekamtii argachuuf olii gaffiitu. Tamaaliin beekamtii arganneetu. Jarri meeshaa siitii ol baafti keetii miti. Kama ufiitu iyyuu hin baasan jarri ittiin beekamtii argachuuf jecha ka ufiitu baasuu dandeessi. Ati garuu namni ati haasofsiiftu iyyuu nama social media irratti beekamtii qabu jana ajjanime. Mee waan barbaaddetti mul'isi. Umrii kee guutuu icciitiin kee hin bahu. Takka icciitiis hin baasu namni sun. Kanaaf of eeggadhaa jedhaan egaa maal jechuu danda'a. Namni dogongorruma jiru. Ilmi namaa inuma dogongora. Namni dogongorre hin jiru. Iftuu bakka nama dhahitan bira filadhaa naam jette sanaan qaawwamallo sii galee nam takka bira iyyuu dhaquun hin ta'u wallaahi billaa. Amma reeffate maal dalagaa turte? Maal dalagaa turte? Qaawwamallo malee. Ani achirma gad wallaahi dhageeffadha. Iftuu nuraa jechuun amma isinii ajala yaatanii iftuu nuraa dhugaa maali jettanii osoo hin ta'in. Wanni isin jette kun nama waa beekuuf yookaan ammoo dubartii waa beektuuf dubartii jabduu barumsa guddaadha. Maaliif barumsa guddaadha isinii galee? Garuu namni keenya waan kana hin beeku hagadhaa. Iftuu jechuun nama asliif waliin feemasa duraanii guddoodha. Garuu miidiyaa kana malaaqiitii isaa argitee keessaa galte isinii galee hin seentu mana nama takka argitanii. Wanni isin jette kun barumsa guddaa isinii ta'a gennu walaakin awwanni isinitti himu. Dhiira bira hin dhaqinaa miti gaayes. Karaa halaalaatiin bakka ምንድነው ፍሬንዲ የቴት ወኒ ብረ ደምቴ ነይታ ወዲ አይዲ ካሜራ ሞባይል ግዶ ሹጋ መማ ጅረሜ ኬማ ኬሰቲ አቺን ገጠሜ አሲን ገጠሜ ሞባይል ሰዲ ቀባ ጉባ ከናን ገጠሜ ጀላንሲ ኬሰ ካያ አለገ ደቀ ገዱመቴ ኡመር አጂ ኡስማን አዚዝ ሴን ኢኒ ዱደራ ወራባ ጀማል አብዱል ቃዲር ደግሞ ጉባ ሲ ወራባ አለገ ደቀ ገዱመቴ ሲገለ ከናፉ ጀቹዳ dhiira hoyi wayita bira dhayitan rabbii keessan Muhammadulleen dhiisa fitu waan akkanaan dalagina gin dhiirri kana dubartiin kana booda dhiira bira dhayitee osoo akkana ciiftu akkanatti ciiftu ilmi namaa akkami viidiyoo addaansi qabee akkana sirraa waraaba no haraama guddaa akkana afaan keessa dhiiti wallaahi billaa hudhii biraa tani kokkee kana rakkadhu biraa tani mun abbaatu yaamataan suudii keessa dartaami Billah wudu kai